الشمار كفوني كم جفتني كبجمتوتا في جالة تمتوتا شاينا لا يانتو أصلا جالة ترجمتان نجان كوبا كجفت تسناك كابوسين جيتون جالة بجراتني بجي جمتني يونيتن إذا كابرتين كيسان نجان كوا نجان نبرج مسلم براسا كجواب دينكا إذا كحرلة جافيك أبتلي إجوتان وانت تاو كبني في وانت يرو إساء إجتيته وبرمويو أرجعتوا إن دندين كبتة كراكيسن وفيتور فيديو كان لايك شير كوتشوا إن دعاتنا أسمان كمان ما واي مشاري دعاتي متي سمونا كنا رومني أداما كيسة بايه ويا كليسا كوفا أدو أولي هرّا كنا دومسان أولي تشودا مالي مشاري كان أمتيتو كلامين أدون دبتين تايتو جرو مشاري نمالاماتي تشودا كلامين مو أدو كيسة ويا تكو أولو كبا od adun jechuudha ganama haga galgala argachuu qaba qalamiin sun akka isootti famni akka salphaatti hin baanetti jechuudha kanarraa kan ka'e meeshaaleen namaa hin bada sa'a lama sa'a sadii keessa taa'ee jedheen toyin kanaafan viidiyoo meeshaalee samuuna kana hin hojjetin malee lamatuyyuu dhumatee taa'ee jira egaa meeshaalee baay'een biraa qaba kan nama lamaa xumurame ayyaantu naddaan kuttee meeshaalee akkan jenneefan isin jechuu jaaladha egaa kan har'a waa'ee manaa akkasuma mooyyuu waa'ee mana ijaaramee fi mana ijaaramne kan jedhu qabadhee tolfee viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaayinaa ayyaantu asirratti karaa taatan garattan sabiskiraayibii godhummaatii keenya ta'a. Ijoo bitachuus baattan ijaarrachuus baattan warri ijaarrattanillee yoo dhageessan wanta biyya keessa jiru yoo dhageessan wanta ta'uu qabu waggaa dhageessan gaafa tokko nama wayii karaatti isinitti dhufuu danda'a. Nuti inda'uun jechuudha shamarran biyya ormaa jirru. Yeroo baay'ee maatii wajjin haa ta'u warroonni ala wajjin immoo kophaa keenya haa ta'u baay'ee uummata biyya keenyatti wal argina. Gaafa wal argine waa'uma keenya haasofna jechuudha. Manni akkam jira, maalli akkam jira, agam hojjettee maal taata waan akkasiisan. Gaafa san namni tokko rakkataan tokko sitti dhufee waa si mari'achiisuu danda'a jechuudha. Ana baay'ee na mudatee jira wanta kanaafuu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuyyuu gaafa san waan akkanaatti jira barjettaan. Ejuma si fayyaduuf qofa viidiyoolee dhaggeeffatina. Gaafa tokko nama tokko nam fayyada yoo narra dhaga'ee jecha kana kan jedhullee yaada keessa galcha. Ani nama lafarratti biyya keessa jiruu fi haala waan hundaa laaletu jiru. Egaa ka waa'ee manaa gaafa dubbatan ijoolleen keenya mana ilisheebbii yookaan immoo mana goojjoo waan akkasii saffaa suuraa ergu jechuudha. Maa ergitanii miti. Anayyaan tuntuni odoon har'a natti tolee mana ellibeetii mana guutuubeetii ijaarradhee zana haa jedheetoo jiraachuu nan barbaada. Fedhiin ilma namaa daangaan qabu eenyumtumaa hawwitan isin jechuu kooti fiimiti. Cubbuun qabu hawwuunuyyuu jedhee yaada. Maaliif fooni itti jiraachuuf lafa kana lammata deemnee jiraatu. Garuu immoo gaafa miti ijaarsa toleetii miti mana luukii 16 gaafa irratti argamu dandeenyeen binu miti shamarran biyya arabaa. Nuti gizee hundan dubbaddaa garuu viidiyoon kun qabxilee ijoodha gamanumaan namni barbaadanillee waggaa jiraattan ta'e keessan na dubbistan bilbila kiyya isinii fallaxxafaa isiniin jechuun jaaladha. Gizee baay'ee bootaa nu ergi naan jettanii warri barbaadan keessan koottati na dubbisaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliin mana natti ergametu jira asallaarratti mana akkanatti ijaarameen barbaada jedhamee too jechuudha. Kan biraatti isin jiraattan isinii dhufa. Baay'ee sallaa keessatti amma yeroo kana keessa ani faamiliin koo achiidha. Hariiroo mana bittaa kanaa miti maatii koo wajjin kanan qabu jechuudha. Deebisiiti immoo maatiin koo nama jireenya ofii xaarratee too buluudha malee waa'ee manaa kana dhagan. Ani Adaamaa keessa ijaan jiraadhuu fi maalii firaa walitti dhufaa ollaadha walitti dhufaa karaa hoggaan deemu namni naasaa hin nagaa amaluun kuni bari wanni haga kanaa gurgurachuu barbaada kan jedhan bakki itti jiraattu fi bakki keessumminnatti dhaqxee gartu garaagara. Anamma yoon dhaqi asallaa keessumminnatti hin dhaqa jechuudha. Biyya naladheetti guddadheetti biyya kooti muluu faamilii koo guutuun achi jiru. Garuu ani gaafa naqu waa'ee lafaatii miti kana naasa waa'ee wal yaaddoo keenyaa waan dhimma koo dhaqee fi hoon isaan gaafachuu dhaqee dhimma innis waa'uma isaanii san dubbadheen deebi'ee gala jechuudha. Baay'ee ulfaata. Gaafa dallaalatti of kennitan qabxii ijoon isinii dubbadha. Egaa kan yeroo baay'ee odoo gorfamnee osoo hundeen keenya gadi fagaatee nuti dubartoonni biyya arabaatii galle jabanaa barandaa gandaan taanu jechuudha. Baay'inaan viidiyoo koo darbe keessatti illee dubbadheera. Baay'inaan shamarran waan hojii gurguddaa banachuurra eessatti kan argitu
barandaa irratti buna danfisu wanni wayii 2,000 3,000 furattee haga kana kan geessu jabanaa kee bichaa akkasiitee tiftu warri hoteelaa sitti kireeffatee ture. Namni maal jedhaa ta'a ijoolleen biyya arabaatii dhufte moo kun akkatti baranduma akkatti buna danfisanii miti haga xiqqaannu of keenya. Maaliifan kana isiniin jedhe mana ijaarrachuun nama xiqqeessu nama kabaja malee garuu gaafa mana akkasiisan kaatanii too mana akkanaatan barbaada gaafa ittan dirqama dallaala bira dhaqxu. Dallaalli dhugaan isiniin jedha jechuudha. Dallaalli gizee kana birrii xiqqaa miti kan sirratti nyaatu. Nuyi amma birrii 20,000 30,000 qarshii goonee garaa nu nyaataa miti 500 haga 10,000 800 waan akkasiisan hunda isinirratti qabachuu danda'u jechuudha. Dallaala jechuun bakka muree warra nama gatuudha. Akkaataa isaaniis ni galu akka isaan itti sanis amansiisanii hin beekamu achirraa 500 sirraa 500 fudhatan jechuudha. Miliyoona fudhatu. Hookan nama akka manaati isinitti akka manaati kan miliyoona tokko irraa fudhatantu jira jechuudha. Akka manaati salphisanii isinitti himaatoo jira. Dallaalatti of hin kennina. Mana mooyyuu isin mana kanaan barbaada mana kanaan barbaadi jettanii suuraa natti ergitan kuni nama feesanitti yoo ergitani namarraa hin argattan mana akkasiisan mana dallaalaa dhaqxa. Dallaalli harka keessaa qaba waan hundaa jechuudha. Manni gurguddaan eenyu harka jira hootta nama yeroo kana dallaala. Fedhanii qabdu akkaataa mana garuu gaafa goojjoon xiqqoo wayii irratti akkatti ijaaramtee yookaan immoo lafuma ta'ee ati kan irratti ijaarrattu gaafa argisiisan noo ani fedhiin koo kanaa miti kana yoo ta'an mee qabaannee jirra dhugaan isin jira isin xiqqeessuu fi miti ana jechuun isin jechuudha. Nuti shamarran biyya arbaa waan hin beeku fan hojjedhee lakkaa'ee kaleessa birriin dabale malee birrii nu dabal namni tokko nama 100,000 harka keessaa qabu hin jiru shamarran biyya arbaa. Odoo isa qabaannee gallee ittiin hojjennaa ture. Kana waan qarshii xiqqoo baannee sammuu keenya biizii of godhuun shaggaanu. Ishuma qabdanitti gammada ishuma aga dandeettii keessanii bitadhaa irratti ijaarradhaa. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Malee amma osoo anamma yeroo san ana taatiti malee na fayyadi jedhee dallaalan jechuudha. Ani waan akkasii gongumaa hin dalagu malee nama tokkotti dallaala tokkotti dubbadhee anis nan fayyadamaa. Kanaafuyyuu mana kana akkana godhiitti achinis amansiisi asinis amansiisi mana kanaa barbaadamaa odoo hin jedhee ittis hin fidee bituus hin dandeessan. Sababbiin isaan jiru kan qarshiin hin jiru ejaa ta'eef jechuudha. Kanaafuu ofillee dadhabsiisinaa. Namallee dadhabsiisinaa oduu amma namni isinii barreesse ta'e naa'ullee dandeessan yeroo darbee akkatti ji'a 3 moo ji'a 4 hin beekan yaadadhu Adaamarratti mana kanaa barbaanna jennaan mucaa wayii dubbiseetan jiraasi harka jedhee gaafannaan eeyyannaan jedhee viidiyoolee suuraa isaallee na isinitti ergeen ture goojjobeetiin warra akkamii haga miliyoona 6 haga miliyoona 5 haga miliyoona 4 fi walakkaa dhugaan isiniin jedha viidiyoo san irratti hojjette ijoolleen guututti kolfaan duutan nurratti gadi feetan nuti shamarran biyya arabaa miliyoona lakkoofnee beekna hinaan jette nan beeka garuu barbaaddu fedhii keessan koomentii keessantuu mana jedha ijaa ta'eefanii viidiyoo san ji'a 4 moo ji'a 5 waan akkanaati garuu viidiyoo san hojjettee gadi isinii rakkisee jechuudha. Har'a odoo ta'ee miliyoona 8 miliyoona 10 akkasittuyyuu argamu jechuudha. Guyyaadhaan wanni hunduu ol kaa'aa ol dabalaa deema ijaa ta'eefuyyuu. Kanaafuyyuu obboleewwan koo informationiin isinii kennu kana yoo itti bultanii isin fayyada. Hoommoo ati itti buluu baatte obboleettii kee tokkoof sheerii godhu ittaa fayyadamtu of hin dadhabsiisinaa. Mana ijaarameen bita jettanii gongumaa hin danda'amu biyya keessatti. Dhugaan isiniin jedha jechuudha. Anama naannoo waxaa jedhe yookaan qarqara magaalatiidha jechuudha. Mana jalaqaatii miti kiyya kun har'a mana kanarratti odoo akkanatti namni ijaaree too jechuudha. Injira manni kun isiniin jedhe dandeessanii too hin bittan. Kan isinii salphatu akka gorsaa akka obboleettii tokkootti ta'an anis nama lafa qullaa bitateetoo irratti ijaarrate waan ta'eef jechuudha. Maaliif hin danda'amu kan danda'u kan humna hin qabu eessa hin fida namni koo barandaadhaan galaantii rakkinni barandaadhaan nama galchisiisa. Kanaafuyyuu ani nama boru dafee guddatee nama ta'eetoo hookan kana caalu ijaarrachuu danda'a jedhee nama amanu waan ta'eef duwwaa bitee ofii kooti irratti ijaarratee irratti galee atirii kooti irratti jechuudha.
Kanaafu isinillee waan akkasii san isinii wayyaa baay'ee asumaan warroonni naannoo kana narraa xiqqoo achi kara katamaatti siqaa warroonni hin barbaanna jettan mana wayii namni ni gurgura jedhee jira. Ani baay'ee karaa gizeen deemu ollaa wajjin hoggaa walitti dhufuun dhagaa malee ani waan kana ani nama jireenya ofii ari'ataa jiraatudha. Waan akkasii kana dandeettis hin qabuun beekusi garuu namarraa hin dhagaa jechuudha. Inni sunis nama baay'ee amanamaa ta'e maatii kan ta'e irraan malee ani calliseetoo waan hin taanetti seenu ni jira. Kaareen 200 gurguruu hin jedhanii warri barbaadan of jalan dabarsina baay'ee bootaa kana of jalan dabarsina isin fayyaddi. Bootichi lafa magaalaa jala ooledha. Kaartaa keessattuu manni barumsaa cinaatti ijaaramaa jira. Karaan immoo fuulduraan ba'aa jira. Karaa guddaani baay'ee bootaa mijataa isa bira darbeetu namni warri hojjettoonni ta'anu eessa darbanii waan beekaniif kaartaan irratti ka'ee jira jedhanii waan beekaniif darbanii isa duuba bitachaa jiru. Warroonni haga har'aa bitatiin jirtan ta'e bootaa kana of jalan dabarsina. Isin fayyadu viidiyoo namni haga dhumaa viidiyoo kana dhaggeeffate dhugaan isiniin jedha. Nama fayyadamaa ta'a jedhee tanan yaada beekatiifan jecha kana duubatti hambise eenyutu fayyadamaa ta'a kan jiruuf jechuudha. Carraa gaarii isin haa ta'u ishee tana of jalan dabarsina. Warroonni immoo mana barbaanna jettan gatii xiqqaadhaan mana argattanii ani waanan kiisii keessan akkan beekutti jechuudha. Maaliif hojjedheen arge waan ta'eef yeroo baay'ee irra deddeebi'uu natti hin ta'in hundi keenya kan hojjenne akkuma jiruun kaasinaatti hin galfannu. Ruubitu kaasinaatti nu gala kan caalu gargaarsa namaa yookaan waa tokkoon oolu waan akkasiitiin oolla jechuudha. Kanan isiniin jedha dhugaa bootaa kan of jalan dabarsina. Carraa odoottuu jiraachuu baattanii carraa gurgurachuu waan gaariitti akka daldalaa san isinii taa'u jechuudha. Mana irratti ijaartanii yoo nama itti jiraatutti deebistaniitu gurgurattan jechuudha. Qarshiin irra isinii haa oolu. Bootaa kana namni nama abbuma lafichaatidha jechuudha. Kan gurgurachuu barbaadu irraa kutee ofii cinaatti ijaarrateetu jira. Kanan isiniin jechuu jaalladha bakka jirtutti nagaa naa ta'a. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinu baay'ee.